لمي هوالي برمدا Zulfaa Abubakar Muussaatiin jaama Angafasaatii waan rakkina qabuuf jecha deemii nam tokkollee itti mul'achuu hin dandeenye ni beekta. Sanumaaf awwaalamee jiraachuu jira dhokadhee. Ammoo shukkarrinis na keenkee dhukkubsattuu waan hin ta'eef jechuu Abubakar Muussaa na qofaaf abbaa miti Oromoo hundaaf abbaa akka lammiitti anis ninjira nutis ni jira jedhanii na cinaa dhaabbatanii jechaa mul'isuu barbaada. Abbaa jechuun haa'uun kan dhaloota isaa dhiisiti haan baattuu fakkeenya amma qophee jenni amma caffee jaama kibdi saddeetiin dhufe na bira barnoota xiqqaan dhufe barsiisee nama gizee inni isa barsiisu ani kibli takkaan qara ana xannaa senni magaalaa keessaa fuudhee nama bira galchee darajaa miiqaan ga'e darajaa tanaan ga'e bootaallee itti godheen rabbiin nuun hin jaalanne garuu nu bittinneessee bootaas kan nun godhin anaaf obboleessi kiyya tokko haadha takka abbaa tokko beeraa fuudhanii narraa ajjeesanii bakka eegan abbaa kiyyaa doosaa harkee naaf obboleessi kiyya sana addaa baanaan ani suuraa hin karaa baadiyyaa galee bakka namummaaf ilmaan guddisuu huccuu namaa miccee jiraachuu. Mee nama meeqa qaba ture? Ijoollee meeqa qaba ture? Abbaan kiyya wayii Abubakar Muussaa jedhama. Zulfaa. Ibsituu jedhama. Ibsituun tun haadha kophaati. Anaa fi wayiif kun obboleessi kiyya kun haadha takka abbaa takka Madiinaa Abdii Bakareerraa dhalan. Harmaatti. Harmaatti dhalanne. Haramaatti eeganni nu biraa wareegame haramaa guddannee inninis bakka beeraa fuudhanii isa bira gizeenni dhaqe beeraa fuudhanii achumatti narraa hafee beeraa keessa ture gizee dhufe masakaa jeellee asitti awwaalame. Obboleessa kee jechuudha. Obboleessa keetti dilxoorraanitti awwaalame dhukkubsatee seenee anis gizee san jiraachuu hin dandeenye nama biraan jira. Mee sababa kamiini maatiin kun adda bittinnaa'uu danda'e fakkeenyaaf Aramiyaan ture jettee jirtaa waggaa meeqa dheeraa booda sababni itti bittinnaa'e? Sababni itti bittinnaa'e dargi kibli jagaa jaanqara ishimmabeet sillaasee adaree jechuu inni reediyoo xaabiyaa dalaga barsiisni maali reediyoo xaabiyaa dalaga obboleessi kiyya saddeet qara inni saddeet qara anis hojjuma qaran baranne jechuudha. Anjaan achi qaraa abbaan keessan duuna ajjeesan gaa dargiin irraa ajjeese. Gizee inni dalagaa irraa bahu ajjeesan jechuudha. Innaa ajjeesanii elektiriika cufa jiranii akka isreef kasaan harkine bineensi illee nyaate abbaa du'a lama du'e jechuudha. Waa ana qofaaf miti abbaa Oromoo hundaaf abbaa ta'e. Tole gaamee Zulfaa inni duunee barammaas dalagaan isaanii jirti. Oromoo hundaa ittiin boonaa jajjabaadhu siin jenna. Fakkeenyaaf seenaa dhugaadhaa sirraa dhaga'u jirra. Dhalatee bara kam dhalatee naannoo kamitti dhalatee seenaa bara inni dhalatee illee hin beeku garuu gandalee arbaa qobboo gandalee arbaa achi dhalate. Gandalee arbaa qobboo dhalate. Qobboo dhalate. Leelee. Achi gama harar dhufe moo? Achirraa direedhaa dhufe. Direedhaa gizee dhufu kaliixaa bichaa qaamsumaan godhateen dhufe abbaan kiyya. Ijoollummaa isaa biyyaa ba'e quraan islaamaa kana qaraa madrasaa seenee miskiida rabii. Miskiida rabii kan keessaa abbaan Ali Birraa faan fudhatanii wajjin wal qabee barsiisee jechuun madrasaa. Abbaan kiyya akkasitti as ture eeguma as ture booda. Baratee afran qalloo ta'e afran qalloo kan waliin qabe abba Ismaa'eel jedhaniin footoolee hojii kee gaafattii Finfinnee dhaqne hajiru natti fakkaattu isa saniitiitu waliin qabe sagalee isaa tola jee fudhatee afran qalloo horii jaarsisiise isa sanfaadha. Isa sanfaadha. Baankii as ture asii kaadhatiyyee gartee. Nama hiriyaa qabaa hiriyaa saasanii wajjin jaarsaa haabootiyyaatii wajjin harmaa dhaqee ayyootiif qafuudhute
Maayile Sillaaseeninaan addaa baannee eegnu dhadhaltee booda qabeenyi cufa dhiiftee aayyoon tiyee qabeenyi cufa dhiiftee lubbuu sii baaftee ilmaan akkoo haadha siitirra nu facaaftee deemte haati siitun bakka nu lamee wali qabdee aayyoon tiyee dhabamtee aayyoon siin guddiftee egguu inni mana hidhaa sanii bee mana hidhaatiin barbaade gisee dhufe aayyoon tiyee dhabamtee jirti akkasitti addaa baan jechuudha. Tole gamee Abubakar Muussaa gaafa inni gama artiitii walaleessaadha, yedaleessaadha, gaazeexeessaadha. Abbaa Oromooti gama artii kanaan jechuudha. Mee maal fa'aa dalagaa isaa fa'aa maal yaadatta yeroo gaafa ijoollummaa? Dalagaa isaa gaawwanni ni yaadadhu. Ijoollummaa tiyyatti guggubaa bakka jaanii ni jira. Manni reenya guggubaa gisee ijoollummaa tiyyaa. Allattiin dirreedhaa foon malee lafee nyaatiin naan jetti gisee jee albiraan gitaara taphatu. Anna gitaara nakannaa jee daa'imummaa kiyyatti kasala girgiraa keessa kufeetiin jira. Kasala girgiraa guutuu hedduun irra gattaayetiin jira. Sonfaa ni yaada takkitti san ni yaadadha. Tole gameegaa Abubakar Muussaa gaa eega ijoollee tana fuudhee egaa adda adda deemtan booda Hararii galee bultii isaa tabiraa ijaaree jira fuudhee jira haalli jireenya isaa maal? Injiru haadhuma Somaaltitti sanaa qabateeti fuudhee egaa achi galee adari galee anaas fudhatee obboleessi kiyyaas hayyootii bira fuudhee akkootii biraa nu fuudhee nu gargaara isi Somaaltitti fuudhee Diri Hararii galee as turreewu duraa wajjin direedhaa turreewu direedhaa hanga xiqqaa daleeni jubru koo dalagaa beekte inni jubru meeshaa karaa Jibuutii deemtu sana kudura achi deemee fatanaa tana dabree abdi qopheenis inni dabranii akkasitti reediyoo xaabiyaa eegalan. Inni du'e namichi sanii kumaa hidhee isaa hadaama akka du'e sana isa sanii Hussein Adamii wajjin fatanaa san dabranii gaafa qophiin afaan Oromoo afaan gaala reediyoon cabsiti jaansa gaafa akkasitti dabarsanii abbaan kee gaagiseessan keessa deeggaraa Arabeenyaa kan inni danda'a baratee jira. Achi booda abdi qophiin dippiloomaa na fakkaata. Akkasitti wajjin fatanaa dabranii Harar dhaqanii Harar dhayinaa anas ayyootii akkootii san biraan fuudhee gurbaas akkootii biraan fuudhee jaartis fuudhee Somaaltitti achi nu galfatee jechuudha. Biyyeen isaa tokko xaahaa jiru xaahaa Muussaa jedhanii tokko Ammanni Oromoo isaa jedhanii baradeen gaddaa du'e amma obboleettiin isaa turte takka bichaa jira Nuuriyaa Muussaa jedhanii qobboo magaalaa keessa jirti. Mee karaa jireenya keetii dhuunfaatti achi dabarra. Ammaan tana mee eessa jiraachuu jirtaa akkamitti jirtaa ijoollee meeqa qabdaa maaliin jiraachuu jirta taligaa? Alaraddaa baatee keessaan jiraadhaa baatee keessaan jiraadhaa alhamdulillahi rabbil alamin. Oromoon hanga xiqqaatti guddattu duraan Jaafarri bakaroo saniin nakkanne dichi namaa kaarsaan nakkanne amal lama na lafaasise ilaa daama na kasasanii shari'aa na godhanii ani godhuu hin dandeenye ni dhiise mul'ataaf shiraa haa jiraatu. Ana seeraan dhiisi waan namaa naan jee kantiibaa magaalaa Haramaa haaruu baafaa wajjin waajjira chiiqa dalagu cufti nu narra lolanii maal faaftanii kan isa bastan jeni narra lolanii narra falmatanii Dr. Jamal Yusufeetis ana jaaraa fi isin mana dachiin akka naa jee narra lolee amma dachiin san naa fuudhamte amma meeshaaleen bitamtee diinaa Muussaa san Dr. Jamal Isaaq, Dr. Isaaq. Dr. Jamal Presidenti Haramaa University innis na gargaare. Faayinaansiin achiitillee na gargaare, hedduu na gargaara. Yinawa fa'aan na gargaara, wallahi abbiin wallaa fa'aan na gargaara. Wallahi waan yooniin gaafachuu badhe saabuna bitanii naa kanne waan biraa yoo naa kannu. Hedduu na gargaaranii garuu abbaan kiyya waan qofaaf abbaa miti. Ilmaan kiyya dalagaa hin qabanii. Lamee bishaan dalagaa hin qabanii. Tokko mataan narraa dhukkubaa amma tokko finfinnee hidhame nama kana fuudhee geessee kan hin beekin hidhame. Akkasitti hin jira.
amma mana kiraa qarshii 500 kafala badhaasaa fi Iliyaas Saade Margaa ifaan narraa kafalu jira. Narraa kafalu jira waan baate shanillee narra jira. Mee Oromoomaan bakka jirtu naa iyyanii jeeti isaan iyyachuu dhufee hinje madaala jirtu tan. Shukkaraan qaba eeguma Oromoon gartee Abubakar Muussaa qabrii baafteen shukkarri na dhufe waa duraan hin qabu. Huccuu miiccadheetiin tasamaaree miicceessaa gillesa fi miicceetiin jiraachuu jiru. Sadarkaa mana keetii amma maarra jirame qabu mana amma Hamuuraa Yuunivarsiitii si kanneen amma meeshaa binna janiiti meeshaa naabitu qophaa'anii jiran. Mee isinillee bakka jirtanii naayyedha biitti sun anaatu sun dhiyaatanii malee anaa fi nagarsiisni malee ta abbaa kiyya faayideessise abbaa kiyya ta faayideessise direedhaa jechuun abbaa kiyya ta faayideessise. Hayyoota meeqaa as keessa jira. Taniin itti himachuu hin dandeenye kan hin beeku kan hin barbaadu nagar. Duraan dursa warra awwaadaa illee ushura keessaa na baasu warra awwaadaa isan illee hanga xiqqaa Hamilton TV na gargaara hanga xiqqaa. Warra awwaadaa illee na gargaara. Amma farqaa akka direedhaatti ni jedha jeeti. Bikka abbaan kiyya dura itti guddatee taa'ee jeetiin dhufee har'aa hojii guyyaa lama dhufuu guyyaa. Toligamee gadda kana keessaa habaanu Zulfaa mee Abubakar Muussaa irraa dhalachuu kee. Abubakar Muussaa jechuun abbaa namayyuuti. Hogguma takkaa yaadatamu bara abbaan kiyya. Namnummaa yaadatu hin jiru. Gunichi irratti illee harka kaasa lubbuun arma hoyyootii miti. Namoo dubbatu nagarra kaa. Abbaa kiyya waliin nafne maaliin godha. Isaas beeksisaa atis gaa lammii ni qabdaa saba kee ni qabdaa. Rakkoon qabu televezyiina kanaan nu daawwachaa warra jiranis akkasi cinaa dhaabbatan abdiidha qabna. Lammiin tiyyanii jirti. Sumuunitti koo Abiraahim Ajaalee birambataa godhuu fi jeesanitti Oromoo waliin gaara Zulfaa kan inumaa ilkee sareellee kaa'uu dadhabanii fi shukkaraan narraa buusee fitaan. Ilkee jeesanillee shukkaraan narraa buuse lamaan narraa buu galgala tokko sadii narraa buu. Atinaareen amma tasgabbaa'eeti Zulfaa teenya. Wanni nuti gaa godhuu dandeenyu gaa wanni guddaan gaa ati kun sagaleen Oromoo mara biraa akka geessu abdiidha qabna. Waa'ee Abubakar waan hin haasoominii fi atis ragaa akka nama tokkootti saniif si barbaanne rakkoon teessis ni jirti. Ni haasawamtu abbaa kiyya ni namni dubbatu hin jiru yaadatti Oromoon irraanfatte waa abbaa kiyya qofaa fi garuu. Abbaa Oromoo hundaati amma jajjabeessi waa'ee isaatis waan gaggaarii kaasuu ni dandeenya Zulfaa. Kanaafuu gama aartiitiin gama Oromoo tana garaa Franqallootiin sochiin inni godhaa ture sochii. Mee gama siyaasaatiin rakkoon gaafas isirra gahaa ture akka siyaasaatitti wanni yaadatte yoo jiraatte. Beeku siyaasaan beeku. Gaafa rakkoo isirra gahaa turte gaafa seenaa. Siyaasaan beeku. Gize akkatti ajjeesan fa'a. Akkatti ajjeesan abdibuu kana abdibuun mi'aan jaalalatetti shankooraa alaa ka jiru kana isa kana ollaa keenya jira xoorsaraayitu ture abdibuu ta'e garuu abdibuu an abdibuu ittiin beeka waan ijoollummaa isaati sun beeku abdi qophii isaati sun beeku ollaa ture jaartiin isaatillee hin qabbula ollaa ture. Abdibuu qabula taana. Abdibuu hogguu inni batu hogguu inni deemu bakri atoo sin dhiisanii kay deemu gizeen ani kaasu isin barbaadanii janii dhufanii yooniif isin barbaadu jiranii gizee janiin maa kaateen deemanii isin nu deemee hin jaa ana sumatti lafeen uummata Oromoo na hadirtee caccabte lafeentii caccabtan na dirtee dallee Ormaan Oromoo tiyaataatu diini kiyya dhangalee coqorsa Oromoo haama garsu malee abadannumaan hin deemne jira. Galgaluu naa inni sana wallol. Gizee iraatti dheeyifachuu deeme. Abdii obbuu kana deemee kana gizee nan jee abadan naan jaa aana sumatti wareegama jaa. Oromoof hin dhaabbadhee Oromoof saba kootiif hin dhaabbadhee saba kootiif ni wareegama gizee inni jiru. Anti facaaftee eenyu nu dhiiftaa ayyoon teenya nu bira hin jirtu saraataa nu kaa'ee beekee dheena sanuu gootu. Sarraasanya nuuqa eenyurra nu dhiiftaa jaa eenyurra waan Oromoon taane isinis taasan yoo mataa tokko boqqolloo muratan
ashiitaa mataa tokko isinii murannaan jaa haa jeetuma nu sogaa waan ijoollummaa waan taateef akkasii abdii qopheen kullaa galgala nu biraa bahee hiraata nyaanni addaa baane achumaan Somaaliyaa seene xoosa raayitii na fakkaata. Mee egaa lubbuudha wareegame waggaa meeqamma? Amma jaatamii sagal naasee 12tti naasee 12 wareegamni isaa. Isaa wareegame. Tole gaafas gaa namni dhaqee fuudhee sin jiru haalli gaafa dhageeytan maaltu isin dhagahame mee gaafa san? Ijoollee dhaami gubbaa dhaabbaddeetiin eega. Harari jechuu bakka tamitti mee? Harar boottee warri Finfinnee sanuu dhufan ilaalanii bootaan itti wareegamu. Amma inni bikkinni jiru kana fooqeedhaami akkana inni isaarraa gadi darajaa gizee inni gabbu gizee san. Harar ganda boottee san jechuudha bakka mana raadiyoonaa sana. Tole gaa Zulfaa gaa waa'ee isaa gaa haasofnee fixuu hin dandeenyu har'aafammoo gaa namni kun nama yoo naase dhuma waan qabdu dubbiin isaati garuu inni hin jeeqama sammuutii tanaan na jeeqama malee seemuu hin danda'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaa har'aan tana gaa keessummaa maatii Abubakar Muussaa tii wajji haasawaa jirraa waa'ee seenaa isaa haasawuun gaa yeroo nuun geessu garuummoo akka maatiitti gaa nama miidhaa keessa jiru kana nama isa gargaaruu hin qabne kana maatii isaa yookiin intala isaa takka tan taate Zulfaa Abubakar Muussaa isin daawwachiisnee isin maal keessa akka jirtu isin billachiisuu barbaanneeti malee sagantaa teenya taarraa keessatti waa'ee seenaa isaa haasa'uu barbaanneeti miti. Kanaafuu yoo abbaan hin jiraanne gaa intaltiinis ni jirti. Kanaafuu nama Abubakar Muussaa nu gumaacha keessaa takka isii waan taateef isinis har'aan tana gargaaramuu qabdi jenneeti amanna. Warreen gaa foddaa televezyiina Dirreedawaa kanaan nu daawwattan hundinuu gaa intala Oromoo tana bira akka dhaabbattan gaa gamanumaaniin gaa anis gamanaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Tole gaa Zulfaa addaabuu keenyaan dura gaa al tokko jechuudha nutis qaama seera qabeessa irraa yookiin abbaa irraa baakii akkaawuntii harkannee jirra akkaawuntii kanaan gaa namni gargaaruu dandeessan asirratti erguu ni dandeessanii fakkeenyaaf barreeffamaan as jala jiruun gargaaruu ni dandeessanii takka immoo haasa'uudhaaf akkaawuntiin kun kuma takka 139 116 fi 799 kanaafuu gaa televezyiina Dirreedawaa sagantaa dabartan irratti akkaawuntii kana harkitanii gargaaruu ni dandeessan isiniin jenna. Namni na gargaaruu barbaade karaa nam tokkootiin isii gargaaru jirre janiiti nama na fayyadamuu jira. Tana cufa akkana gargaartaniif fardiin hin dhufee huftaan. Mee maaltu mudate? Annan na dhukkubsachiisee na wallaane isin jiru haakima na galcheetis haakima dhukkubsachiisu jirre janii warra isii wallaane jee maallaqa nyaachuu jiru jira. Kanallaas tan tunillee akkana raaftuun barbaada na barbaadnaan karaa mootummaan beektuun na gargaaru. Tole gaa kanaafuu gaa sirreeffame isin jette fudhannee haala jiruun gaa namni gargaaruu barbaadan kallattiidhaan isii akka harkattanii fi hanga immoo akkaawuntii dhugaa isin biraan geenyutti ta'e isin barbaaddettanitti asumarra barreessinee saniin nu qunnamtanii isii harkachuus ni dandeessanii bilbila isiitiis ni qabna. Bilbila isiitiis achuma jalatti kan barreessinee isin biraan geenyu ta'a. Har'aaf akka walii galaatti sagantaan qopheeffadhe kana fakkaatti gama sagantaatiin Salaadiin Abdullaahin ture gama teeknikaatiin ogeeyyoota kaameraatiin waliin ta'uudhaan keessummaa biraatiin hamma wal agarruutti ammoo nageettiin isin jaa. Abubakar Muussaa boca barruu